odeeffannoo maddeen Awuroopaatti arganneen Champions League kilaboota Awurooppaatiin istaadiyoomota garaa sagal keessatti taphoota taphataman. Stamford Bridgetti Chelsean goolii 3-0dhaan Barcelona injifateera. Tapha Chelsean dursummaarraa yookaan ganamumaan daqiiqaawwan jalqabaatirraa Barcelona dhiibbaa keessa galche kanaan kubbaa harka 55 to'atee taphateera. Kana keessa yeroo 15 yaaleera Chelsean kubbaan 6 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Kilabni warra Blaugrana Barcelonaan tariitii caalameera tapha kanaani kubbaawwan isaa yaalan keessaa lama qofatu kallattii sirrii eeggate. Tapha kaleessaa kanaani daqiiqaa 27 irratti kubbaa Marc Cucurella sarara qarqaraatirraan gara keessatti dhukute yookaan immoo taphattoota Chelsea fi haala mijeessuudhaaf dhiiteni taphataan Barcelona Julian Kunden garee ofiitirratti galchuudhaan inumaayyuu Kunde qofaa miti kubbaa kana keessatti Ferran Torres illeen hojii garee waan hojjete fakkaata garee kubbaa kana ofirratti galchuu keessatti. Goolii kanaan kan Chelsean dursuu eegalee sanumaan boqonnaa dhabee garuu boqonnaa bahuudhaan dura taatee taphichaa daranuu kan jijjiire taphataan Barcelonaadhaaf dursaan taphattoota Ronald Aron kaardii diimaadhaan kaardii akeekkachiisaa 2 argatee ergaa dirreedhaa baheen booda boqonnaa booda Barcelonaan taphattoota 10 taphachaadha kan inni ture. Haala kana taphicha kan boqonnaa booda eegalan olaantummaan Chelseadha daranuu cimee kan itti deebi'edha. Taphicha dura keessumattuu tapha kanaan taphattoonni 2 sadarkaa addunyaatti dargaggoota gara fuulduree addunyaa kubbaa miilaa kanaa dhaalan jedhamuudhaan leellifamaa turan taphattoota Meesii waliin wal fakkeeffaman hidhannoo qaban jedhamanii akka Meesiitti maqaa masoollee argatan 2 Stevao William akkasumas Lamine Yamal morkiin isaanii maal ta'a jedhamaa eegamaa ture. Kaleessa garuu injifannoo Stevao William goolabameera jechuun ni danda'ama. Tapha kanaan daqiiqaa 70 sadaffaa irratti Leandela akkasuma immoo boqonnaa deemanii daqiiqaa 55 irratti gooliin taphataan dargaggeessi lammii Biraazil Stevao William taphattoota sarara ittisaa 4tu jira. Taphattoonni Barcelona taphattoota kanneen keessa dhiibee Yohan Garshaan irratti akkaataa inni goolii kana goolii egaa Barcelona irratti galche taphataa kana daranuu dandeettii kubbaa miilaa isaa lammii Biraazil kennaa kubbaa miilaa qabu ta'uu isaa kan ittiin mirkaneessedha. Kanaanis Barcelonaan daranuu kan dhiibbaa keessa ittiin seeneen ture. Goolii 3-0dhaan injifatameera gareen Hansi Flick. Zabiluus Chelsean tapha kanaan keessumattuu goolii 6 galcheera. Kaleessa tapha kaleessa Stamford Bridge kanaan Barcelona abbaa carraa isa taasisa. Kubbaawwan 3 isaan galchan 3 kan Enzo Fernandez goolii 2 galchee 2 tokko taphaan ala tokko immoo kubbaan harkaan tuqamte jechuudhaan kan jalaa haqamte. Kanaan alatti Andre Santos gooliin inni galche taphaan ala jedhamuudhaan kan jalaa haqamte dabalatee Barcelona irratti goolii 6 roobsee bule. Eda Chelsea ta'us garuu 3 jalaa haqamte 3 mirkanooftee fi goolii 3-0dhaan Barcelona injifateera. Egaa tapha kanaan ga'umsi taphataa dargaggeessa Enzo Estevaoodha adda ture. Zabiluus akka injifatee qabxiisaa 10 gaatuufillee taphataa murteessaa ture. Carraa 1 hanga 8 keessa seenanii xumuruudhaaf qabanis kan ittiin bal'ifate ture. Egaa tapha kanaan Estevao fi kan Yamal wal madaalchisan keessa taphicha dura taphattoonni kun sochiiwwan dirree kubbaa miilaa keessatti isaan taasisan bara darbe keessumattuu Lamine Yamal Barcelonaan Champions League Awurooppaatiin walakkaa xumuraatiif akka ga'u La Ligaadhaan Champions akka ta'uu fi taphataa murteessaa akka ture. Taphoota ciccimoo irratti darbii El Clasico dabalatee goolii galchuuf taphataa hin komatamne ta'uusaa kan ittiin mirkaneesse wal qabatee bara kana immoo Chelsea keessatti lammiin Biraazil umurii 18 kun carraa taphoota argateen goolii galchuu kubbaa mijeessuu irratti taphataa ga'umsa ta'uudhaan wal qabatee taphattoota kanneen lamaan keessaa eenyutu dirree keessatti kubbaa waliin hidhannoo qabu ifatti mul'isa dandeettii isaa agarsiisee injifannoon dabala jedhamee eegamaadha kan inni ture. Lamine Yamal garuu kaleessa to'annoo Marc Cucurella jalaa bahuu hin dandeenye dhiibbaa keessa inumaayyuu daqiiqaawwan gara 80tiin booda jijjiiranii akka isa baasan gaafataa ture jedhama. Kanaaf jijjiiramee kan inni bahe dursee isatu jijjiiramee dirreedhaa bahe. Lammiin Biraazil ganna 18 garuu taphataa cimaa tapha kanaa jedhamuudhaan sarara ittisaa garee Barcelonaadha kan inni unkuraa bule. Tapha edaa kanaan taphichaan taphataa cimaa jedhamuudhaan kan filatame. Taphataan kun haalli inni goolii sana ittiin galche daranuu kan isa jajan akka ta'edha kan jajjuun itti roobeera. Eda tapha kana taphaan dura keessumattuu tapha kanaan booda jechuu kooti taphataan duraanii Liverpool Daniel Sturridge halkan kun halkan Lamine Yamal ta'a jedheen eegee ture jedheera. Ga'umsa baroottan darban taphataan kun mul'iseeni garuu halkanichi kan Stevao William ta'eera. Taphataan kun taphataa kennaa addaa qabu kubbaa waliin akkaataan inni gara fuulduraatti taphattoota sarara garee faalladhaa ittisaa bira darbuuf
ilaalu kennaa addaa taphataa qabu ta'uu isaa namatti agarsiisa jedheera. Haalli taphichaan dura ture dhiibbaa osoo qabu amanee leenjisaan taphachiisuun isaa waa'ee dhiibbaa sana alatti dhiisee taphicha irratti ammoo dhiibbaa keessa seenuu osoo hin taane dhiibbaa uumuu danda'uun taphataa kana addatti taphataa biraa cimaa addunyaa kana gara fuulduraa isa taasisa kan jedhe ammoo taphataa duraanii Chelsea Pet Nevi ture. Taphataan kun inumaayyuu haalli inni Estivao ittiin jaje anaaf jedha taphachaan dura dhiibbaa miidiyaalee akkasuma ammoo leenjisichi mataan isaa taphataa kanarratti haalli jajuu fi dhiibbaan baay'ateera. Akkasuma immoo Laamii Yaamal waliin wal madaalchisaa yeroo turametti amanee kan inni seensise. Inni ammoo gochaa kana dirree keessatti agarsiisuu isaa anaaf inni taphataa gara fuula duraatti taphataa cimaadha jechuudhaan taphataa kana jajeera. Eenzo Mareekanis taphichaan duras inni taphataa fuulduratti Cheelsiidhaaf abdii ta'edha jedhee ture. Kaleessa sammuu taphichaan booda waa'ee Laamii Yaamaliif Estivaa'oodhaa gaafatame keessumattuu Estivaa'oon jedhe kaleessa ammatti waa'ee Meesii fi Roonaaldoo saniin gita saniin taphattoota kanneen ilaaltaa jedhame isaaniif amma yeroon hin geenye garuu taphattoonni lamaan kennaa addaa qabu. Estivaa'oon ammoo hundaa ol taphataa kennaa addaa qabu of kennee taphataa taphatu jechuudhaan taphataa kana dinqisiifateera. Tapha biraatiin Itihaaditti Manchester Cityin goolii 2-0dhaan Bayer Leverkusen mo'atameera. Tapha Pep Guardiola filannoo jalqabaa 11 keessaa taphattoota 10 jijjiiranii fi innumaayyuu xiinxaltoonni murtee maraatummaa Pep Guardioladhaa jedhaniin tapha kanaan kaleessa Pep Guardiolaan Erling Haaland dabalatee Donnarumma, Ryan Cherki, Phil Foden, Doku, Bernardo Silva taphattoota 10 tapha Newcastle mo'atamaniin irraa jijjiiree tapha kaleessaa kanaan filannoo haaraadhaan dirree seeneetira. Tapha kanaan garuu carraa goolii uumuudhaan yaaliidhaanis carraa uumaniiru. Bayer Leverkusen carraa lama argateen lamaanuu goolii galchaniin goolii Alejandro Grimaldo fi akkasuma Patrick Schick galchaniin 2-0dhaan Itihaaditti Manchester City injifateera. The Citizen qabxii 10 qaba taphoota 5 irraa amma garuu 1-8 keessa seenanii tapha itti aanu Real Madrid injifachuun dirqama itti ta'a. Pep Guardiolaan filannoo ilaalchisee goolii eegaa Donnarumma irraa eegalee waa'ee kana gaafatamee tariitii osoo injifannee dubbiin kun kana hin ta'uu jedheera. Maali kun jijjiirran jira taphattoota 4-5 jijjiiruun jira. Pep maaliif taphattoota 10 hunda jijjiirtennaan inni kun dhugaadha ni baay'ata murtee dogongoraa ta'uu danda'a. Osoo taphicha injifanne ta'e garuu kun hin ta'uu jedheera. Gara fuula duraatti murteewwan kanaaf ammaaf itti gaafatamummaa koo na fudhadha. Murteewwan akkasii irratti garuu of eeggannoo nan taasisa yaada jedhu dubbateera. Ammas ce'umsarra jirra yaada jedhu kaaseera. Pep Guardiolaan garuu xiinxaltoonni akkas jedhan yoom ce'anii xumuran warri Pep Guardiola ammas bara darbees ce'umsa jechaadha kan isaan jiran yoom ce'u Pep Guardiola yaada jedhuu fi inumaayyuu bara 2027 waliigaltee kan qabu Pep isa xumuraa ta'uu danda'a. Jijjiiramni Manchester City keessatti barootanas dhiyoo dhufaatiin hin jiru yaada jedhudha kan kaasanii. Taphicha booda jijjiiramanii kan seenan Fodenii fi Erling Haaland carraawwan argatan keessumattuu Erling Haaland itti fayyadamuu hin dandeenye. Tapha biraatiin Marseille 2-1 Newcastle injifateera. Per Emerick Aubameyang gooliiwwan lamaan galcheera. Harvey Barnes goolii takkitti Newcastle galcheera. Napoliin goolii 2-0dhaan Karabakh yoo injifatu Scott McTominay fi Marco Yankolen gooliiwwan galchaniiru. Kan biraatiin ammoo ta'uma kanaan Rasmus Hojlund peenaalitii osoo hin galchin kan inni hafee Juventus goolii 3-0dhaan Bodo Glimt injifateera. Luis Openda fi Weston McKennie gooliiwwan galchaniiru. Jonathan Davis goolii sadaffaa kan Juventus taphataa galcheera. Borussia Dortmund 4-0dhaan Villarreal yoo injifatu Seeru Guraasin goolii 2, Kerim Adeyemiin goolii 1 akkasuma Daniel Sivanson goolii biraa kan Borussia Dortmund dabaleera. Union Saint-Gilloise goolii 1-0dhaan Galatasaray akkasuma immoo Benfica goolii 2-0dhaan Ajax yoo injifatu taphni Athletic Bilbao fi Slavia Braga goolii maleedha kan inni xumurame. Tapha biraatiin har'a keessumattuu Emireesitti taphni cimaan kilaboota ciccimoo Awurooppaa yeroo kanaa jedhaman walitti fide Arsenaal fi Bayern Munich ni eegama. Tapha kana dirree shaampiyoonota kallattiidhaan isin biraan kan ga'u ta'a. Emireesitti egaa Bayern Munich gara Emirees yoo dhufu Harry Kane qabatee sara fuulduraa irratti Michael Olise qabatee taphattoota sara ittisa kan akka Daawot Upamecano qabateetiin kan gara kana dhufu garuu gareen isaan waliin taphachuudhaaf gara London dhufan Arsenal garee Mikel Arteta bara kana sarri ittisa isaanii akka sibiilatitti jabaate yookaan cimee fi sarri fuulduraa isaanii goolii galchuudhaan beekan waliin kan taphatanii tapha kanaan egaa barootan darban taphoota arfan darban keessa Bayern Munich
Arsenal irratti riikoordii qabaatus yeroo kana garuu gareen isaa waliin morkatan garee Mikel Arteta Champions League Euroopatiin goolii tokkollee hin keessummeessinidha. Dhimma kana ilaalchisee tapha kanaaf bifa addaatiin qophoofneerra jedheera Mikel Artetani. Akkasuma Vincent Kompaanis waa'een kubbaa dhaabbii Arsenal na yaaddessaera kanaaf itti qophaa'uu qabna jedheera. Bara kana kubbaa dhaabbitirraa Arsenal goolii 12 hoo galchu Bayern Munich kubbaa dhaabbitirraa goolii 6 keessummeesseera. Kan Engadda Freiburg irratti galchan goolii lamaanis kubbaa dhaabbitirraa rogarraa kan irratti galte kun Mikel Artetaadhaaf carraa ta'a jedhameera. Eberichi Izen tapha har'aa kanaanis gamanuma kan inni eegamu yoo ta'u taphoota birootiin Atletico Madrid Inter Milan waliin PSG Tottenham waliin Real Madrid Olympiacos waliin Liverpool PSV Eindhoven waliin kan inni taphatu. FIFAn waancaa addunyaa bara 2020 irratti jijjiirama wayii dabaleera. Biyyoonni sadarkaa FIFAn baasuun tokkoffaa hanga afuraffaatti jiran waliin hin taphatan hanga walakkaa xumuraatitti jedheera. Kana jechuun Spain, England, Argentina fi France hanga walakkaa xumuraatitti waliin taphachuu hin danda'anii. Deemii Yuunivarsiitii Hawaasatti ammoo taphoonni biroo kan taphatamaniin Qiddus Goorgis fi Itoo Elektiriik tapha walitti fideedha. Qiddus Goorgis bara dorgommii kana injifatamuun itti baay'ateera. Itoo Elektiriik ammoo yeroo jalqabaatiif torbee darbe mo'amuudhaaf wal qabatee gara injifannootti deebi'uudhaaf morkii taphatamu waan ta'eef taphni kunis gamanumaa kan inni eegamuudha istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasatti jechuudha. Tapha biraatiin kilabni bulchiinsa magaalaa Shaggaris Buna Itoophiyaadhaa waliin kan taphatan tapha eegamuudha. Torbee darbe goolii 1-0dhaan Arbaa Minci injifatuu isaanii yaadatama. Kilabni bulchiinsa magaalaa Shaggar Ashannaa fi Baqqalaatiin kan inni durfamu. Innis akkuma kilaba bulchiinsa magaalaa Adaamaa sarara fuuldura irratti rakkoo guddaa akka qabu kan ittiin agarsiisedha. Goolii 3 qofa galchee 3 keessaa 2 taphattoota sara ittisaa isaan lamaanis peenaalitiidhaan kan galchan waan ta'eef gamanuma fooyyessuu irratti akka hojjechuu qaban kan namatti agarsiisudha. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan dubartoota torbee 8ffaadhaan Adaamaan injifateera. Kaleessa goolii 2-1 kutaa magaalaa Lidataa injifateera. Misir Abrahaamii fi taphattuun kan Lidataadha. Sarkaalam Shifaa garee ofiitirratti goolii galchiteen Adaamaan kan inni injifatee Diredhawaan goolii 2-1 Arbaa Minci yoo injifatu Firmaayee Kabbadaa akkasumas Zinnash Salamoon gooliiwwan lamaan Diredhawaadhaaf galchaniiru. Bunni Ergaa Caffee ammoo goolii 1-0dhaan Finfinnee mo'ateera. Har'a Bahar Dar kutaa magaalaa Booleedhaa waliin boru ammoo shaampiyoonii liigichaa baankiin daldala Itoophiyaadha. Taphoota 5 darban injifatee qabxii 15 walitti qabate. Garaagarummaa Itoo Elektiriik waliin qabu dhiphisuudhaa fi Machaal waliin kan isaan taphatan ni ta'a. Waancaan Seekaafaa umrii 17 gadi taphoota ramaddii isa xumuraatirra ga'eera. Amma taphoota ramaddii isa arfaffaadha kan isaan taphatan. Har'a waancaa Seekaafaa umrii 17 gadi kanaan gareen biyyaalessa Itoophiyaadha Keeniyaa waliin kan taphatanii tapha kanaanii ramaddii isaaniitirraa dursanii darbaniiru. Biyyoonni kunneen lamaan Keeniyaanis qabxii 7 Itoophiyaanis qabxii 7 qabanii ramaddii kanarraa tariitii biyyi sadarkaa tokkoffaa lammaffaadhaan xumurte walakkaa xumuraatiif kallattiin kan darbitu ni ta'a. Kana hordofuudhaan Itoophiyaan osoo tapha tokko hin taphatin akkasuma Keeniyaan tapha lamaan irra waliin qaban kan osoo hin taphatin dursanii darbuu isaanii kan isaan ittiin mirkaneeffatanidha. Sababni isaa sadarkaa sadaffaarra kan jirtu qabxii Somaaliyaan qabxii 6 qabduuf tapha 4 taphattee dursitee isheen kanarraa ka'uudha sadarkaa sadaffaarratti isheen ramaddii kanarraa kan xumurte. Har'a egaa biyyoonni kunneen lamaan sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaan xumuruudhaaf kan waliin taphatanii ramaddii kanarraa biyyoonni tapha har'a qaban Sudaan Kibbaa qabxii 1 qofa qabdi. Ruwaandaan qabxii tokkollee waan hin qabneef Itoophiyaa fi Keeniyaan dursanii walakkaa xumuraatiif darbuu isaanii kan isaan ittiin mirkaneeffatanidha. Tapha ramaddii biraatiin ammoo Taanzaaniyaan dursitee darbuu ishee harka 100 kan xumurte ramaddii isheetirraa taphoota 4 taphatte hundumaa injifachuun qabxii 12 tokkoffaadhaan xumuruu ishee mirkaneeffatteerti. Marsaa walakkaa xumuraatiif darbiteetti. Har'a Yugaandaan Jibuutii waliin Yugaandaan qabxii 6 kan isheen qabdu marsaa kanaan lammaffaa taatee xumuruudhaaf kan taphattu. Goolii qulqulluus 12 kan qabdu. Suudaanii fi Burundiinis waliin taphatanii qabxii 3 qabu. Garuu gamanuma kan Yugaandaan qabxii 6 fi goolii qulqulluu hedduu qabaachuu wal qabattee biyyoonni kunneen lamaan marsaa walakkaa xumuraatiif darbuu isaanii kan ittiin bal'ifatan ta'eera. Biyyoota kanneen irraa ramaddii A Finfinneetti taphatamurraa biyyoonni 2 ramaddii B istaadiyeemii Dirree Dhawaatti taphatamurraa biyyoonni 2 walakkaa xumuraatiin waliin dhufuudhaan biyyoota kanneen keessaa sadarkaa tokkoffaatiif lammaffaa hanga sadaffaa warri xumuran immoo waancaa Afrikaa kan umrii 17 gadi bara 2026 irratti kan isaan hirmaatan.